Hayyee harka fuuna akkam jirtu hordoftoottan chaanalii Gadaa Techii hordofaa jirtaniif iyyuu hundi keessanuyyuu baga nagaa jiraattanii baga wajjin nagaan jiraanne har'a immoo akkamitti akka afaan Amaaraatii fi afaan Oromoo walitti geeddarannee yeroo tokko akkaataa ittiin barreessinu wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha hordoftoota tiyya. Jalqaba gama barnootaatti osoo hin darbiin duratti chaanalii kootiif namoota haaraa taatanii akka subscribe gootanii maamila taatan gamanuma isin beeksinya itti aansitanii namootaan telegiraama kiyyatti yookaan guruppii gara chaanaliitti dabaluu barbaadan linkii viidiyoo kana jala descriptionii viidiyoo kana jala seentanii achumaan kallattumatti akka seentanu gamanuma isin beeksinya jechuudha. Itti aansinee gama barnootaatti yommuu dabarrutti appiin kun baay'ee bareedaadha. Yeroo jalqaba afaan Oromoo fakkeenya namni afaan Oromoo callaa beeku gama afaan Amaaraa yoo hin beekne ta'e kallattumatti gara afaan Amaaraatti nuuf jijjiira jechuudha. Afaan Oromoo yommuu nu barreessinu inni ammoo gama afaan Amaaraatti ofumaa ofiitiif nu jijjiira jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Amma yeroo jalqabaatiif appikicha pilaastorii irraa ni buufattu jechuudha. Erga buufattanii fuula iskiriina keessarratti erga buufattanii amma appikichi kun isa kana jechuudha. Kallattumatti keessa seenuu ni dandeessu jechuudha. Amma yeroo tokko bannee keessana iseena. Ni eeggannaa jechuudha. Hanga nuuf baas kunoo amma nuuf baay'eeraa jechuudha. Asumarratti wanti biraa keessoo appikichaa kana fakkaataa jechuudha. Baay'ee salphaan namas hin dhibu. Iddoo jalaa kanarratti yommuu asirratti barreessee jedha jechuudha. Yeroo kana kiiboordii keessanii bafattu jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf jecha barbaadde jecha yookaan erguu barbaachisan jecha sani kallattumatti barreeffachuu ni dandeessaa jechuudha. Amma iddoo kanarratti fakkeenyaaf afaan Oromoo jedhee nan barreessa jechuudha. Afaan Oromoo. Kunoo yeroo haala kanaan barreesse gubbaa kanarratti kunoo jechuudha. Amma innis afaan Oromoo afaan Amaaraanyaati naaf barreessaara jechuudha. Walqixa haaluma akkuma barbaadeen baay'ee kan nama gammachiisu jechuudha. Jecha barbaadde amma fakkeenyaaf amma afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qabaa jedha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo fakkeenya isaati jechuudha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba. Kunoo fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba kan jedhuu fi gubbaa kanarratti innis afaan Amaaraati haaluma kanaan naaf barreessaa jechuudha. Kanaafuu jecha barbaadde haaluma kanaan kadaddanii barreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Baay'ee namas hin dhibu. Asumarratti akkuma barbaadan goosanii fakkeenyaaf afaan Amaaraa namoota dandeessan yeroo afaan Amaaraatiin barreessan inni gubbaarratti ammoo afaan Oromootiin nuuf barreessaa jechuudha. Adduma kanaan iddoo gubbaa kanarratti yommuu ilaalle barreeffama amma barreessitan kana koppi gochuu ni dandeessu. Iddoo kan jala iddoo seef gubbaa mallattoo meemoorii kanarratti achumarratti seef godhachuu ni dandeessu. Itti aansee mallattoo eegsisiisan ammoo yommuu balleessuu barbaadan eegsisiisan tuquu dandeessu jechuudha. Amma itti aansitanii iddoo sarara sadeen gubbaa kanarratti ni tuqxu. Erga tuqxaniin boodatti filannoolee muraasa isaa nuuf fidaa jechuudha. Amma haaromsuu qoradhuudha. Appikii kana qoodachuu kan jedhuu fi fakkeenyaaf sheerii namaa gochuu fi qindeessituu kana haala nama appikii kana qindeessee walitti kan qabe ammoo qarqaarsa yookaan waa'ee isaa kan ibsu iddoo dhumaa kanarratti al tokko irratti tuqnaa jechuudha. Ammas yeroo kanarratti kunoo appikichi waa'ee isaa yoo barbaadan ta'e kunoo namoota hojjetee fi akkaataan inni itti hojjetame saayizii isaa maanii kana yoo baruu barbaadan baranti hojjetame waltaa yoo baruu barbaadan kunoo isa kana amma abboomuu kanarratti yommuu dhoonnutti kana jechoota garaagaraa as barreessee haala isaa hojjetamu haala ittiin seef godhattu haala ittiin barreessitu hundasaa kunoo as ilaaltee itti fayyadamuu ni dandeessa. Qubee kan jennuu fi fakkeenya qubee afaan Amaaraa hundasaa kunoo iddoo jalaa kanarratti barreeffamoota muraasa isaatu jira. Barreeffama kana haala isaatiin walitti qabdee dubbisuu dandeessaa jechuudha. Salphumarratti haaluma kanaan itti aansee hiika jechoota fakkeenyaa fi asumatti hiika garaagaraa nuuf kennaa jechuudha. Amma hiika afaan Oromooti iddoo kanatti nuuf kenneera duraalletti kunoo Ingiliffaa fakkeenyaa fi afaan Oromoo kunooti afaan Ingiliffaa kunooti yeroo kanarratti afaan Oromoo kana bifa kan jedhuu fi kunoo asirratti baruu kan jedhuuf teksii aanteessii yookaan koppii haala kanaan barreeffama isaa hundaayyuu kunoo dinisheerii akka LL'tti fakkeenyaa fi haaluma kanaan nuuf kaa'eera jechuudha.
akkuma kana irra deddeebitanii jecha barbaadan waa'ee yookaan fakkeenyaaf jecha barbaadan yoo barreessitani asuma irratti nuuf salphaadhaan nuuf barreessaa jechuudha. Maqaa yoo jennee barreessine kunoo gubbaarratti sim asuma irratti akka barbaadan maqaa keessan barreessuu gama afaan Amaaraatti jijjiirachuu akkuma barbaadan gootanii gara wanta xalaallee barreessitanii asumatti afaan Oromootiin barreessitanii kaatanii yeroo tokkotti sheer gootanii dabarsuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftootiyya Okay, hordoftoottan chaanalii gadatti hordofaa jirtan barnoota guyyaa har'aa qabadhee dhufe kana fakkaata. Namoota fakkeenyaaf guruppii kiyya seenuu barbaadan asuma jalatti jechuudhaan viidiyoo kana gadhumaa laaluudhaan yuutuubii chaanalii kiyya telegiraama kiyya akka seentanii jooni gootanuuf gamanuma isin beeksisaa jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluun keessaniif galatoomaa. Erga laattanii laayikiidhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Yaada qabaattan koomentii jalatti naaf kaa'a. Hanga barnoota biraatti walitti turtii gaarii isiniin jedha.